obboloota koo biyya ormaa keessatti rabbiin haadha keessan abbaa keessan ilmoo keessan obboleessa keessan obboloota keessan rabbiin du'a isaanii isinitti nageessisiin isin biyya ormaa keessatti teessaniitu ija isaanii hin argin itoo yaaddanii rabbiin maatii keessan isin jalaan ajjeesii rabbi intalli kun seenaa ishee dhageessanii jirtan haati ishee rakkattee guddiste itoo isheen dhukkubsattuu biyyaa baatee mana namaatti dhiistee biyyaa baatee yaalsachuuf jettee itoo dhuftee Saudi Arabiyaa dhuftee itoo wantinaa isheen isattiin dhuftee sana hin kaffaliin haati kee laaffattee jirti galii jedhanii ishee boolee geessu Addis Ababaa geessu haati lubbuun baatu tokko ta'e itoo haadha ishee hin argiin jechaadha itoo haadha ishee ija ishee hin argiin subhaanallah yaa rabbi seenaa ishee baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha baay'ee tokko nama gaddisiisa seenaa ishee baay'ee kana jechuu kan hin danda'amne jechuudha rakkannee jette waraqata nyaannee guyyaatti olleeruu qabna jette mana namaa hojjettee na guddistee jette talli kun obboleessa qabdu obboleetti qabdu haati ishee kun akka kanaatti huuqqattee duutee dhukkuba onnee kun waan ishee fakkaattu akkuma suuraa irratti argitanii kana baay'een keessan bira dhaabattanii jirtanii gargaartanii jirtanii galatooma uummanni Jimmaas baay'ee gargaartanii jirtan guddaanis xiqqaanis bira dhaabatee jira garuu wanti godhamu hin jiru guyyaan ga'ee jannata firdoosiin rabbiin si hawwaqu haadha keenya seenaadha ilmoo keef seenaadha itoo takka hojjettee si akeemsiisattee itti ta'e garaa kutattee turte miskiinti rabbi jannata firdoosiin si hawwaqu jannaa wanti jedhamu hin jiru wanti rabbi fidee eenyuyyuu oolchuu hin danda'u eenyullee hambisuu hin danda'u kanaafuu obboleettii keenyaaf rabbi jabina isheef haa kennu uummata oromoo hundaafuu rabbina jajjabina haa kennu meeqa keenyatu laata isheen irra jabaattee uftee miidiyaa irratti dubbatatte nammeeqatu immoo bakka ciisetti afeeru jira laata ayya rabbi biyya keenya nammeeqatu akkuma kaniin du'eera umeera laata ay fayyaa rabbii fayyaa nama dhorkatiin yaa ijoo rabbiin fayyaa sinirratti haa irraanfatu hunda caalaa rabbitu fayyaatu caala du'aayi kadhaa fayyaa du'aayi isin kadhattanii aafiyaa naa kenni yaa rabbi ati fayyaa naa kenni jedha hiyyumni hojjetameetu argama keessaa baama wanti keessatti hafuun jiru tokkollee inuma bahama hiyyuma keessatti naftu ati hiyyuma keessaati inuma baata bas du'aayi kadhachuu kan qabdu isa jalqaba yaa rabbi aafiyaa kana narratti irraanfadhu ati fayyaa naa kenni fayyuma qofaa sirraa barbaada yaa rabbi jedhaa kadhadhaa kun du'aayi caaludha rabbiin fayyaa isiniif haa kennu obboloota koo hiriyoota koo abbaa koo haadha koo ilmoo koo rabbi fayyaa keessan isinirratti haa irraanfatu an akka fayyaa hin jiru namni qabeenyaaf boo'a namni waan biraaf mala bareedaa keessa jiraachuu boo'a garuu akkasumatti dubbii inni jalqabaa fayyaaf fayyaadha gaafa rabbi jedhee wanti oolu tokko hin jiru amma haati kun qubsachaa turtee yaaliirree argatteetti uummanni oromoorree rabbiin warri gargaartanii warri sagalee taatanii rabbii jannata firdoosii sinaaf hunda keessaniyyuu rabbi sinaa gargaaru rabbi akka gargaartanii kana rabbi sinaa gargaaru bagayyuu gargaaramte
bagayyuu yaalamte amma tokkollee dhugaadha. Na baay'ee tokko galatooma warri gargaartan galatooma. Ammallee intala kana bira dhaabachuu qabna dirqama. Intala kana bira ammas deebitee siddeetitti biyya mana ormaa dandeessee hojjettu amma seenaa hedduu qabdi. Akka Saudiitti hin deebine hundi keenya gargaaruu qabna amma intala kana. Wanti godhamu hin jiru. Baay'ee rakkatteetti haadha faana. Baay'ee miidhamteetti haadha faana. Keessi ishee dhumaadha yoona. Wanta kanaan dura dabarsite waan hedduu ta'a. Yaa Allah. Na waan man jedhu na jalaa badee jira. Rabbi naaf yaa keessan sinirratti haa irraanfatu. Haadhaaf abbaa keessan maatii keessan akkuma nagaa dhiistanii uftanii nagaan itti sinaa deebisu. Du'a garmalee gaddabar garmalee Rabbi sinirraa qabu. Ala keessan nagaa haa godhu. Dhugaa biyya ormaa kana keessatti baay'ee nama gaddisiisa. Saa'udii keessa, Saa'udii biyya Arabaa keessatti duuti namatti himame jechuun yaani baay'ee tokko na sodaata. Rabbiin sin dhageessisi. Biyya ormaa kana keessatti Rabbi biyya ormaa kana keessallee nurlee haa baasu biyya keenyarree. Rabbi biyya qabeenyaan badhaatu godhe gara biyya keenyatti Rabbiin nagaa buusee amma nagaatu biyya keenya Rabbi nagaa buusee gara biyya keenyatti akka nuti garuu Rabbi nu haa taasisu. Bakka nutis jirraa miti. Inni biyya kunoo akkasitiin rakkatee dhuma. Inni biyya ormaa dhufu kunoo asittis duuni bar yeroo ammaa kana duuni bakka maal jeesinitti mashabaaba meeqa dhumaa jira. Ani baay'ee na sodaachisaa jira. Amma duuma kana keessa taazabdanii yoo jiraat nama meeqa dhume.